kana naan jedhee namni furmaata naa kennes hin jiru. Kanaan booddee immoo eega qaroon dhugaa na arge furmaata kan naa godhatu abdii famantii watii watuu nanda buddeen naqee bakkeedha naa bita daabboo dhaqee naa bita eega waaqayyo ilmoo kana naa kenne homaa kan rakkootti hin gallee nana mana maalaa kunootti argaa jirtu waggaa ja'a kaanserii kanaan rakkatee umurii waggaa ja'a baatee dhiita guddaa ammasii gadi ga'u kaameraa irra jira arguu dandeessu. Waggaa ja'a batee waggaa torbaffaatti dheengaddaa Dookter Masfiin nami jedhamu baqasee keessaa baasee amma opereeshinii 3 jedhamee opereeshinii 2 ta'eera tokko tafeera jechuudha maskaraa. Ishee ture inni yeroo inni leessiroo hojjetu inni bukeetaa bakka taaksii mafaa irra hojjedheen galgala dhufee waa jiru waa walitti buufnee waa binnee waa nyaachaa ture. Qaama dhibamaadha qaamni isaa wanti mudhii isaatii gadi waan tokko wanta akka isaa qasu hin qabu. Erga dhufee maatii isaa qabatee daa'ima 2 dhiira. Ashamaa harka fuunii akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Ayeetu Show warri biyya keessaa warri biyya alaa hundumti keessanuu nagaa fayyaa keessanii isiniin jedha. Ani nagaa kootti waaqayyoof haa galatu. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo haaraa tokkoon walitti deebineetii jirra. Viidiyoon kun akkuma seesarratti argitanii waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee keessa namaa madeessuu fi egaa ati inni fayyaa qabdu inni bitattee jiraattu baga gammaddee waaqayyoon kee galateeffadhu. Fayyaan hundumaa dursa. Namni fayyaa qabu kamiyyuu yoo sammuun isaa dadhabaa ta'e malee wanti harka namaa ilaaluuf hin jiru beekamaadha. Garuu fayyaa dhabuu kiseetti harka namaas eeggachiisuus ni jira. Kanarra darbee immoo namni ofitti amanamummaa qabu namoonni baay'een isaanii qaama miidhamaa ta'anii warroota qaama guutuu qaban caalatti kan ofitti amanamummaa qabaatanii hojjetan kan namatti hirkanni kan of danda'uu barbaadan kan maafi namatti hirkadha jedhan baay'een isaanii ni jiru. Keessumaa gola maatii irratti TV baay'inaan ni darba yaa wantoonni akkasii ni argitu jedhanii yaada kana irraa fudhee dhufanii F5 irra TV F5 irra jechuudha. Gola maatii jechuudha. Baay'ee waan garaa nama nyaatu egaa haati manaa isaa dhukkuba kaansariitiin gaafa mucaa lammaffaa deessee waggaa 1 geessu kan daa'ima isaarraa kan irraa daa'ima isheerraa boqotteedha dhukkuba kaansariitiin. Jalqaba inni qaama miidhamaa ta'e jalqaba osoo wajjiniin kan jiraatan nama 2 ta'anii hojjechuu fi 1 ta'anii hojjechuu irratti dabalataan ijoollee guddisuun baay'ee inni ulfaata jechuudha. Nama fayyaa qabu irrattuyyuu ijoollee guddisaa hojjechuun ni ulfaata inni qaama miidhamaa ta'ee garuu ijoollee isaa guddifachaa hojjechaa haga nagayeera jechuudha. Amma keessayyuu wanti yaaddoo guddaa ta'e iddoo teessuma isaa waan inni keessa jiraatu sunuu guddaa ta'e bakka san irraa akka irraa ka'u abbaan qabeenyaa irraa kaasuudhaaf akka ta'u dhaga'uudha. Dhugaan maal akka hin jedhu hin beeku baay'ee nama dhibasii ni ulfaata maaliif jennaan qaama miidhamaaf kennamuu qabayyuu malee irraa fudhatamuu qaban turre. Mee waan hundaafuu oduu isinitti hin dheeressu namni isinitti tolee kaffeedha qabdanii nama kana gargaaruulee ni barbaanna kan jettan lakkoofsi isaanii kan karaa ittiin gargaartan akkaawuntiin isaa jala FIB'dhaan barreeffaman jala yaasu waan ta'eef dhumara immoo buukiin isaatis maxxanfamee jira lakkoofsi ittiin gargaaruu barbaadan akkaawuntiin isaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha waan baay'ee garaa nama nyaatu dhugaa hedduu namatti dhaga'ama. Egaa waaqayyoon lafa jiranitti fayyaa isaaniif haa kennu. Inni guddaan abdii qabaachuudha. Haala jiran keessa dhaabbatanii waaqayyoon kadhachuun waaqayyoon karaa ittiin nama gargaaru qaba. Nama namaaf kaasuu qaba. Baay'ee ulfaata jechuudha. Yoo isaan dubbatanii viidiyoon battanii kallattiin isin dabarsaa dhaggeeffadha. Isheen addunyaa kanarraa boqotte haala akkamiin ijoollee kana guddisuu kan dhuftetti. Egaa isheen jechuudha. Egaa isheen addunyaa kanarraa deemte jechuudha. Ani rakkinumatti hin gale bakka caammaa al tokko ijoollee kana jechuudha. Alaa kunooti mucaanni kun xinnaadha. Akkuma isin argitan kun oolaa jarkaaniin kan itti mi'anti qalamii minaamini keessa kaawwadhu isa kanatti gamada hidheetanii mucaan kun jechuudha. Lafarra na harkisee lafa hojiitti na geessa. Ani immoo kiraanchii kana akkuma qabadhu kana xilaallee qabachuu hin danda'u. Waan tokkollee baachuu hin danda'u.
Mucaan wallaalaan kuni na harkisee lafa hojiitti erga naa geessee booddee achi taa'een caammaa xaragaa mucaa kana ijoollee buskutii bitee maal jedhee mucaan kun eega dhalatee booddee jechuudha. Isa kana immoo carqii lafaa hafeen xilaarra kaayetanii jechuudha. Isuma dhugaa waaqayyoon isinitti himee carqii lafaa hafeen xilaarra qabeetanii iddoo mateessee kophee taraddusa. Eeyyee dhugaadha. Haala kanaan jechuudha. Ijoollee kana akkasitti guddisee eega kun jabaatee booddee jechuudha. Inni kun lafan taa'u harka kanarra asirra kaawwadheetanii mucaa kana asirratti baanan harka tokkoon caammaa xaragaa. Namni dhufee caammaa xaragatu yoo jiraate jechuudha na bukkee dhufee caammaa xaragachuuf utuu hin taane na gargaaruudhaaf natti gora. Dhugaa sayyoon isinitti immoo barbaade jechuudha. Anammaa caammaa iyyuu xaraguu iyyuu haa ta'u malee yoo birri 5 nama caammaa xaragatu naa kenne jechuun 15 naa kennee sokka na ilaalee haala koo ilaaleetu birri 15 naa kennee deemaa jechuudha. Ani waaqayyoon nan galateeffadha achi taa'ee waaqayyo harka namaa kan hin kadhanne harka namaatti kan hin galleef na gargaarte yaa waaqayyostu na gargaarin jedha. Iyyummaa koo qabadhee immoo waaqayyoon nan kadhadhaani. Iyyummaa koo keessa taa'ee waaqayyoon nan kadhadhaa. Yoomiyyuu harrayyuu iyyummaa kee taa'ee gabuu koo bulee waaqayyoon nan kadhadhaan. Waaqayyoon abdadha malee nama abdadhu hin qabu. Harrayyuu waaqayyoon nama naa kaasee alagaa fira naa godhee gargaarsa addatee na gargaaraa jira gatii ta'eef ijoollee kan akkasitti guddisee eegganni gara mana barumsaatti seenee booddee mucaan kuni waggaa 2 anuma gargaaruudhaaf mana barumsaa keessaa illee hafeera. Rakkadhee ilkaan ciniinnadhee mucaa kana eegganni jabaachaa dhufee gara hospitaala Xuqur Ambassaan fuudhee dhufee yeroo sana caammaas waan hin tattaragadha namnis na gargaaree waraqaa naa barreessanii gara Xuqur Ambassaan fuudhee dhufee bakka achitti Xuqur Ambassaa kana utuman deemuu saantimaa waan adda addaa jira namni na gargaaraa iddoon itti guyyaa 3 agabuu koo mulee mucaa koo kanan fayyifadha jedhee jira jechuudha. Achitti akka kadhattuutti wayyaan irratti dhumee hamma guyyaa irraatti ani gargaarsa namaa nan jira laa surreen uffadhu kuni dhugaa fuula waaqayyoo duratti dhugaadha namannaa laate kootii kana namannaa laateen uffadha jechuudha. Maaliif dura waan an kufee jiruuf dura ati manaa isheen na gargaartu hin dadhabde waan ta'eef rakkinatti galee mucaan kuni waggaa 4 achi taa'ee dadhabee keemoo waggaa 3 fudhatee waggaa 4ffaa irratti miidhamni mucaa kee kuni kaanserii ta'e waan ta'eef nuyi waan sii goonu hin qabnu amma deebiftee waggaa 5 as Xuqur Ambassaa kanarra waggaa 5 yoo teesse malee isaatii homaa waan sii gochuu dandeenyu hin qabnu naan buusaa kadhadhee mucaa koo kana gargaarradhaa rifen waraqaa barreessaa jennaan lakkisiin barreessinu waggaa 5 yoo dana teesse taa'ii yoo waggaa 5 hin teessu ta'e nuyi waan sii goonu hin qabnu mucaan kee hin du'aa jedhan waaqayyo sittan kenne sittu naa kenne ammas immoo ati yoo barbaadde fudhadhee mucaa koo fudhadheen gara xaafoo kanan jiraadha gara xaafoo kanaatti deemee dhaqee achi rootuun jiraadhu manni kiraa inni itti cimee achuma taa'een caammaa xaragaa mucaan koo xinnoo jabaate na gargaaraa dhufee achuma taa'anii amma immoo lafti kun immoo harka galaan jala galee Oromiyaatti naannee jiranii warri galaan immoo utuman kana keessa taa'u namaaf kaartaatti hojjetanii amma abbaan qabeenyaa dhufee kainaan jedhee hojii mataasaa garanitti hojjetadhee jiraadhu waan hin dhabeef ilmoo kana ilaalaa ilmoo dhiiraa waaqayyo naa kenne har'a utuu hin jiru yoo ilmoon kun harka namaatti galtee dhattee kadhattee bullee yoo isheen nyaattee seenaa abbaa kootii seenaa koo bada waan jedheef ijoollee koo ofitti sassaabbadheen caammaa xarageen haala kanaan ijoollee koo qabadhee iddoo kana taa'aa jira. Ani rakkoo kana keessatti jechuudha hamma guyyaa irraatti harka namaatti galee nama kadhachuun barbaadu qaamni seeraas yoo ta'e uummannis yoo ta'e rakkoo koo laalee iddoon jirutti bootaa kana mataasaa akka isaan naa mirkaneessanii fuula waaqayyoo duratti gaafatachaa hojiin hojjedhu kana bokkaan natti rooba haala kanatti namni rakkoo koo argee furmaata naa kennu hin jiru. Ijoollee daabboo kennan jedhanii nama fayyaan illee laameraa kan argatee kee taa'ee caammaa argatu jira. Ani kiraanchii kana baattadhee kana baadhee xilaa qabachuu hin danda'u. Mi'a lafa sanaa fuudhee kaafadhee iddoo biraatti galuu hin danda'u. Yoon iddoo tokko taa'ee hojii hojjedhe malee abbaan qabeenyaadha kainaan jedhee jira. Amma iddoon itti kufu dhabee iddoon itti galu dhabee iddoon inni hin dandeenye jiru amma guyyaa irratti waggaa 5ffaan lafa kanarra taa'aa jira. Rakkoon kee kana naan jedhee namni furmaata naa kennes hin jiru. Kanaan booddee immoo eega qaroon dhugaa na arge furmaata kan naa godhatu abdiif amantii dhumaanii nan abdadhaa jechuudha. Ijoollee koo bulfachuu hin danda'u. Mucaan koo nama waxii waxuu hin danda'u. Buddeen dhaqee bakkeedha naa bita daabboo dhaqee naa bita. Egaa waaqayyo ilmoo kana naa kenne homaa kan rakkootti hin gallee nan amana. Maaliif ilmoomti kun guddachuudhaaf illee jechuudha haala barbaada. Maanni haalli bara seenaa ulfaataa waan ta'eef an akka kootti nan bula akka rakkina kootti nan bula garuu
fuula waaqayyo duratti dhugaadha. Wayyaa mucaan kun kaatu kun mataa isaallee harka namaarraa dhufe ni gadduuf. Qoyoftiin iji namaa akka laalu akka gadduufi mucaan kun jechuudha jaajaa biyya kooti kee kana. Ilaa kunootti argaa jirtu waggaa 6 kaanserii kana rakkatee umrii waggaa 6 baatee dhiita guddaa ammasii gadi ga'u kaameraa irra jira arguu dandeessu. Waggaa 6 batee waggaa 7ffaatti dheengaddaa Dr. Masfiin namni jedhamu baqasee keessaa baasee amma opereeshinii 3 jedhamee opereeshinii 2 ta'eera. Tokko tafeera jechuudha maskara. Ishee ture inni yeroo inni leessira hojjetu inni bukeetaa bakka taaksii mafaa irra hojjeteen galgala dhufee waa jiru walitti buufnee waa binnee waa nyaachaa ture kan akka kanatti jiraachaa ture. Amaatiin kun keessa jiran akkamiin ibsitu sin? Galgaluu miidhagsaan jedhama. Garuu dhuguma nama kana arguutti arginee turre ollaa keenyas maatii wajjin hin jiraannuudha. Qaama dhibamaadha qaamni isaa wanti mudhii isaatii gadi waan tokko waan takka isaa qasu hin qabu. Erga dhufee maatii isaa qabatee daa'ima 2 dhiira tokko lammaffaadhaan kan qabatee dhufeedha. Qabatee dhufee idda dhufee immoo bakka kanatti tokko 2 jedhee waan tokko achi hidhatee iddoo sanaa fuuchuun nama hin dandeenyedha. Nama iddoo taa'u hidhatee waan tokko fudhatee as hin deebineedha. Mudhiin isaatii gadi dadhabaadha. Dhiibamaa tabalashaadha. Iddoo taa'u kanatti daa'ima kana harka tokkoon qabatee harka tokkoon caammaa hodhee harka tokkoon daanxilaafaa walitti hidhee kanaan daa'ima kana gargaaraa ture. Amma immoo otuma akkatti rakkataa daa'ima kana wajjin tangalaatta'amaa jiru amma mana jireenyaa kana akkuma jedhe kana asitti akka kennaa fakkeessanii itti kennaniiru. Itti kennanii amma immoo doorsisaatuma jiru. Irraa kaataa bakki kun abbaa qabeenyaatu mar'ama malee jedhanii asaqayyaa doorsisaa jiru. Namni kun ammumayyuu barbaachisaa mootummichi bakkuma jirutti aangoo qabuun nama kana mirga isaa eegee fi dadhabbinnatii daa'ima kanaa eegee fi humni isaa umuriin isaa har'a nama waggaa 60 olii kan ta'udha. Umurii dhumuu deemu kanarratti daa'ima kana guddisuus waan hin dandeenyeef manuma jireenyaa tokkollee argatee itti akka hin jiraanne gochuudhaan waan argamaa jiruuf isinumtillee kabajamtoonni kun gara gargaarsa uumaa dhala namaatiif dhaabachuudhaan waan adeemtaniif amiin jenneet isin ilaallaa waan isinirraa eegamu gootanii fi otoo isan taane daa'ima kana akka guddiftan. Dur moobaalii ciniinee moobaaliidhaan caammaa hodhaa bulaa amma garuu ibsaa gadi butaddeetanii ibsaadhaanii caammaa yeroo nyaataaf hin kennuun nyaata buddeen nyaataniif yeroo hin kennu hojii kootiif yeroo kennaa sababii kanaaf hamma sa'aatii 11tti jedhee keetanii isa booddee xinnoo ishee dhaqee jilbeenfadhee waaqayyoon kadhadheetan immoo isa ganamaa immoo ka'ee sa'aatii 3 booddee hojii koo eegala yoo mucaa koo geeffadhe mucaa koo geeffadha uummanni Oromoo hundumtu namni na argan. Rakkina narraa sibiila narraa kana ilaaluu dhiise an hojjedhee ijoollee koo bulfachuu nan danda'a. Ijoollee koo haala kamiin hojjedhee bulfachuu nan danda'a. Miila lamanitti sibiilan baaddaa harka kootti sibiilan baaddaa. Uummanni hundumtuu naa gaddee na ilaalee iddoon jiru kana akka wal gargaaranii mootummaa wal gargaaranii iddoon jiru kana naa ilaaleen akka isaan naa mirkaneessan nan gaafadhaa. Hojii hojjedhee akkan jiraadhu. Haala mijataa argadee bokkaan utuu natti roobin aduun utuu natti hin bahini akkan hojjedhee jiraadhuuf utuu isaan haala naa mijeessanii mootummaanis qaamni mootummaas uummannis utuu haala naa mijeesse nan jaalladha. Sababii kanaatiif harki koo fayyaadha mataan koos fayyaadha akka namaattis nan yaada akka namaattis jiraachuu nan fedha. Ijoolleen koo akka mana namaatti hin galleetti uummanni Oromoo hundumtuu qaroon dhugaan akka kanatti iddoon jirutti na ilaalee akka inni hiika tokko naa kennu akka inni furmaata tokko naa kennu kabajaan hin gaafadha. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya kana fakkaataa guutuu isaa TV FIB irraa daawwachuu dandeessu. Daqiiqaa 40 tokko waan akkasitti teessumaa muree jechuudhaan. Egaa waan baay'ee keessa namaa dhukkubsu miidhamuu irratti kan ilmi namaatti saga wayii sun namaa yaaduu qabu nama miidhu. Nama kana kennamuu fi qabaa irraa fudhatamuu qabu. Egaa dhimmi ilaallatu waan kana akka itti yaadu abdii guddaan qaba.
baay'een isaanii wantoonni akkasii kan irra gahan namoonni ija kaameraa fuulduratti bahuudhaaf carraa hin arganne hedduun isaanii akka jiran nan amana jechuudha. Baay'een isaanii gaafa as ba'an waa nu jechisiisa malee kan gola keessa jiran kan namuu rakkoo isaanii agarre kan bakka isaan jiran miidiyaan kan hin qaqqabne hedduun isaanii jiraachuu malu. Waan akkasii arguun baay'ee ulfaata. Egaa lafa jirtanitti fayyaan nabinaan isiniin jedha. Maal isiniin jedhu? Waan isinitti fakkaateen nama kanallee akka gargaarsa nama wajjin qabu. Baay'een isaanii hawaasni keenya rakkoo keessa jiru. Uummanni keenya baaleettis. Kallattuma kamiinuyyuu namoonni hawaasa keenya bira dhaabbattanis carruma kanaan guddaa galatoomaadan isiniin jedha. Ammoo isin fayyaan nabinaa nama gargaaruu malee gargaarsaaf nama eeggatu hin ta'inaan isiniin jedha. Waan baay'ee keessa namaatti dhaga'amu haga danda'ameen waan dandeenyu lammii keenya biraa dhaabbannu isiniin jedha. Waan baay'ee gara nama nyaatu dhagaa. Waaqayyoon isaanillee isaan gargaaruu hin jedha. Karanumaan karaa kootiin baay'ee isiniin jedha. Guyyaa biraa viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti turtii gaarii.